Mr. President, Mr. Prime Minister. it's good to talk to you. And before anything Israa'el Somaalilaandiidhaaf beekumtii kennuuf qophiirra jiraachuu ishee beeksisteetii jirti. Guyyaa irraantanaa pirezidaantiin Israa'el Netanyahuun pirezidaantii Somaalilaandii Musa Bihi Abdirahmaan Abdullaahi Irroodhaaf wayitaa bilbilanitti. Kanaanis biyyaaf beekumtii ni kennina, haala misooma biyyaa guutuu irrattis ni hojjenna jechuun mul'isaniiti jiran. Kana duubaan immoo hooggantoonni biyyoota sadii wal duraa duubaan ibsa gabaabaa baasaniiti jiran. Kanarratti aansuun ministeerri dhimma hajaa alaa Turkii fi ministeerri dhimma hajaa alaa Masrii akkasumas Jibuutii fi Soomaaliyaan waliin ta'uun ibsa waloo baasaniiti. Ibsoota kanaanis Soomaaliyaanii fi Masriin fi Turkiin kan ibsanii fi Jibuutiin Eertiraan lakkaa beekumtiin biyyattii kanaaf kennamtu beekumtii hin taane jechuudhaan sobaati jiran jechuun oduu sobaa fakkeessanii dubbachaa jiran. Biyyoota Afrikaadhaatiif beekumtii kennuuf Israa'el kan jalqabaa yooniif taatus garuu immoo Somaalilaandiin yeroo ammaa kanaaf gammachuudhaa fi haala adda taheen dhiyaachisaati jira. Mootummaan Somaalilaandii Abdirahmaan Abdullaahi Irroon immoo biyya isaaniitiifis biyya nagayaatii fi akkasumas haala tasgabbii argachuudha qabdi jechuun hawaasa isaatiif fuula FB isaa irratti barreesseeti. Kanaan immoo osoo niif jiru Somaalilaandiin yeroo amma duraatiif pirezidaantiin kana dura kan bulchaa ture Musa Bihi Abdii fi mootummaan Itoophiyaa Abiy Ahmed waliigaltee bara 2024 mallatteessan irratti Soomaaliyaan kan diddee turte yeroo ammaa kanaatiifis immoo Somaalilaandiinii fi Israa'el wal seenuun isaaniitis ni mul'ata. Dhaamsa kanaan Soomaaliyaan immoo hooggantoota isaanii walitti yaamuudhaan walgahii hatattamaa gaggeessaati. Kana irraa kan ka'eenis mootummoonni Soomaaliyaa ibsoota garaagaraa baasaati. Pirezidaantiin Soomaaliyaa Hamza Abdi Barree walgahii hatattamaa walitti yaame. Deebii tokko hanga ammaatti hin kennamne. Somaalilaandiin immoo kanaanis gammachuu guddaa itti dhagahamu kana haalaan kan ibsaa jiran biyyoonni Afrikaa martinuu immoo dhaabbatanii daawwachaa jiru. Garuu taatee kanaatiin dura irratti Somaalilaandiinii fi Israa'el waliigalteen isaan ammaan tana waliigaluu beeksisan kun immoo waan ajaa'ibsiisaa ta'e. Gara viidiyoodhaatiin bilbiluun pirezidaantiin Israa'el Teel Aviv irraa argee isaatti wayita inni dubbatu taatee ajaa'ibaati ta'e. Ministeerri dhimma hajaa alaa Israa'el immoo gara isaaniitiin biyyoota Afrikaatiifis beekumtii guddaa ni kenninaa jechuun dubbataniiti turan. Kan ammaa kun immoo beekumtiin isaanii kun haala kamiin kan kennamu yooniif ta'es kan ajaa'ibsiisaati. Israa'el duguuggaa sanyii ilmaan musliimaa irratti raawwachaa turte amma immoo wayitaaniif Afrikaa dhuftee haala kanaan hojii mul'istus biyyoonni musliimotaa hedduunis waan dubbatan guyyaa baruuti irratti waliin haye. Taateen ammaan tana Somaalii keessatti ta'amaa jiru kun gocha namoota hedduu ajaa'ibsiiseedha. Soomaaliyaan immoo gara isaaniitiif wayita isaan filannoo guyyaa haala isaa irra oolanii gaggeessanitti har'a immoo Somaalilaandiin bilbilaan Teel Aviv waliin haasawaati jiru. Oduu keenya ammaan tanaa qabannee kan isin dhiyeessinirraa hanga xumurichaatti kan nu daawwattaniifis galatoomaa. Hanga oduu biraatiin walitti deebinutti oduuwwanoota keenya maraa'uu laayikii fi sheer sabskiraayib godhuun faana turtii taasisuu qabdu.